نورا سنين جري أكفوني أكم جرتن بكجرتني تجالة لكي يسناجو أكم جرتن أكم ولتني شيري قولا واي زهارة رتاسوفنا جيتشولا واي زهارة أرومو رتسني أرومو رتاسوفنا واي زهارة كوني واي دوبرتوت أرومو هنداتي وقاس نتاسا جيتشولا yeroo baay'ee waa'ee dubartoota Oromoo social media irratti footoon isaanii viidiyoon adda addaa jala gadhiifame irratti yeroo hunda nan haasaa jedhee amma ammaatitti haasa'ee hin beeku nan haasaa jedhee tanan wanta kana ga'anii gadi bu'ee wanna nani haasa'uu hin qabne jedhee tanan itti dhiise garuu amma baay'ate inuma baay'ate dhuga dhiiroliin keenya dhiifama naa godhaa toyi warri itti haasa'uu barbaadu warri nani jedhuun warra baalagee ta'ee toyi warra obboleettii isaa xiqqeesse warra haadha isaa xiqqeessetti haasa'uu barbaada warri kaan warri cawaa taatanii toyi safuu Oromoo beektan na of kalchaa dhiira hundaan jechaan jiru dhiira keenyatti himuun barbaada jechuudha sin dhiirri Oromoo dhugaa haasa'uudhaaf baay'ee bada wanno chaada seera Oromoo keessa safuu Oromoo keessa baay'ee jirtan jechuudha baay'een keessan baalagee ta'aa jirtan dhugaa durriyyee ta'aa jirtan jechuudha dubartiin haadha obboleettidha maali akkam dubartiin takka jaalala keessa seesistee waarrattee to'ee erga shin si jaalattee booda footoo shi gadhiista oduma dhugaa ta'ee jechuudha dubartiin suni yo zaharan ergitee haa ta'u wanno dhugaa rabbitu weega dhugaa rabbi bira jira ani zahara bira hin jiru jechuun garuu dhugaan eessatti dabde dhugaan tan dabaa jirtu nama dubartii jaalala keessa seesiseetu jechuudha nama dubartii jaalala keessa seesiseetu footoo shi jala gadi gadhiisu naa ergisi jaaladhe siifan duudha deema jedheen isa biratti dhugaan dabde jechuudha si warri dhiira taatanii siyaasa dubartii irratti fayyadamaa deemtan kun jechuudha siyaasan gargara haa baanu abbaan fee waan fedhe haasa'u gadi bahee maaliif karaa dubartummaa deemtan maaliif sharri dubartii irratti hojjetan karaa dubartummaa dhufte yaaki ati obboleessa qabdabe obboleetti qabdabe ati obboleetti ta'e namni boru akkana godhe hin jaalattaan ati amma footoo dubartii jala baastee haamilee shi tuqxu jechuudha dubartii Oromoo taate jechuudha si warri social media deemtanii nu falmattoota nu maantifi yoo ta'e qiraaqimboodha si maal wannoodha qiraaqimbo warri qiraaqimbo war eenyummaan qabne sin dhugaan siniin jedhaan abbaan fee waan fee yaadee dubartii taate dhiira ta'e waan fee haa dubbatu mirgashiiti garuu karaa kanaatiin hin dhufin dhugaan siniin jedha kun dubartummaadhaan itti dhuftan gaafa sin kana gootan dubartiin Oromoo cawaadha wannoo miti beektani likiskisii miti dubartiin nafxanyaallee kan sa'aatii 24 wayyaashii odoon uffatin qullaashii ooltu saf wannoo isaanii jechuudha badaa isaanii oskataniit walii oskataniit way ta'an keenya garuu dubartiin teenya tantana gootu dubartii 5-4 hin ta'u garuu amma nuyi dhugaan sin jedha nu amma mataa gadi qabachaa jirra ani akka dubartii Oromoo takkaatti dhugaa jechuudha amma gadi ba'ee waa'ee Oromoo haasa'u waa'ee maalii haasa'uun kun natti ulfaataa jira amma jechuudha dhugaa amma maal jechuudha kun Zahara taanan ko intala ko biyya ambaa keessa jiraate biyya Arabaa keessa jiraate eenyummaa ishiitti falmachaa jiru Zaharaan jechuudha laala waan feete haa gootu karaa waan feete haa balleessitu jechuudha intalli tun intala Oromooti gaafaati intala Oromoo suura ishii jalaa gadi gaddiste Oromootu maqaa bada ati sammuu qabda warra kan goote sammuun isaa furriidha sammuun qabu namticha kana godhe kun dhugaan sin jedhe dhiirri tokko Oromoo ta'ee wannu nuti jira sammuu isaa keessa furrii malee wannu qabu wanti yaadu qabu dhugaan sin itti haasa'ani jechuudha akkamitti footoo dubartii qullaa kaastee naa ergetteeni erganaan jette safuu cabsitee jechuudha na ergi jetteni jaalala shi keessa seesistee ergisi ergite immoo social media irratti gaafa shin birrii si dhoowwatte gaafa shin anis wajjin hin taa'u jette gaafa jaalalaan wajjin jirte san oskitee gaafa walloltan immoo footoo shi gadi gadhiista gaafa akkas goote ati obboleetti qabda obboleettiin ta'e intala Oromooti maqaan ishiitis bade beektaa kana furri beektaa doofa wayaati doofaadha maayyimidha namni akkana godhu jechuudha nama baratee miti wanno nama sammuu Oromoo qabuuti Oromoon dhugaa ta'udha Oromoo ta'e akkana godhe suni namticha akkana godhe sun Oromoo ta'e jechuudha Oromoon namaafi miti horiidhaaf illee kabaja qaba horii warra akkana godhaa jirtan kun warri saree akkana godhan ani dhugaa ta'udha karaa keessatti namni baay'een nagaa nagaafattanii namni baay'ee miisejin ani nama miisejii hin deebisu nama illee nagaa hin gaafadhu waan akkana godhu sodaadhe tanani jechuudha maaliif dhiirri Oromoo bashitanya ta'aa jira dhuguma siniin jira bashitanya dhugaa siniin jira saree ta'aa jirtan likiskisii ta'aa jirtan gaafatti gaatan wal dabaddamni footoo kaasanii nutti gad ergitan maqaa keenyan balleessina dubartiin Oromoo dubartii safuu beektu dubartiin Oromoo gaafatamtee tirlee gaafi jaalalaat illee gaafatamtee oggaatti si deebisti waa meeqarra taatee yeroo meeqa shi gaafattee waan meeqa gooteeti kan deebisii deebistu jechuudha gadi baastee immoo dubartiin Oromoo
Facebook irratti maqaan ishii bada akka Oromoo jechuudha gaafa way ka'e nafxanyaan gaafa nutti kaate maal jetti suura keenya gadi gadhiste dubartiin Oromoo tana nuun jetti garuu dubartiin Oromoo eenyu akka taate beektani Oromoon akka hin bilisoomne Oromoon akka garbummaa keessatti godhe kan godhe dubartii Oromoon ta'in dhiira Oromooti rabbi sinaa fixu sinin jedha rabbi sinaa fixu siniyaan saba keenya achitti ajjeesisaa jiru dhuga kan akka keessanii kana jechuudha waan saree fi gurguramtuun dhiira Oromooti malee dubartii Oromoo gurguramtee toyi saba ishii gurgure nabaasati natti fidaame nabaasati natti fida gurguramtoota saroota rabbi saree sinaa godhu saree taatanii toyi akkamitti dubartii jechuudha ati dubartii haadha kee maa karaa haati kee ol ji'a sagarsi baatteeti miti kan si dhalte makaraa argitee harmashiis guddistee toyi qoraan baattee duddatti si guddistee miti arraat akkamitti intala dubartii footoo ishii qullaa gadi kaasta akkam gootee tan wannoo gootu kan poostii gootu kabiraa immoo jechuudha kabiraa jechuudha warra dubartoota teenyaayi boodarra sinitti deebi'ee gorsa sinii kenna jechuudha kabiraa immoo ati jechuudha wannoo taate jechuudha ati jechuudha warri wannoo itti baay'inni keessan kan dubartiirraa footoo naa ergi harma kee naa ergi maaxifiyyee koo naa ergi jettanii warra sooshaal miidiyaa wal beeyna warra sooshaal miidiyaa irratti Oromoodhaaf falmachan jettan akkas furriiwwan haadha nyaatu sin furriidha sammuun keessa sammuu qabdani dura ofii keessi obbole soomsi atumti garbummaa keessa jirta atumti wallaalummaa keessa jirta dura of beeki footoo dubartii gadhiisuu maal jechuu waa'ee dubartii shin dubartii biti qoshaasha beektaa kibiri dubartii hin beektu kibira bisi beektaa dubartii Oromoon jechuudha karaa safuu jeew laga jechuudha maal jedha dubartiin mangistii dhalti taa kibirii qabdi jedha kibirin beektani kabajni sinirraa dhumaa jira dhiirri Oromoo babbadaa jirtanii dhiirri Oromoon era musaaffachaa jirtanii sin jibbaa jira dhuga dhiirri Oromoo bakka hunda keessan hin jenne warri safuu Oromoo beektan warri Oromoo taatan na of kalcha kabaja guddaa sinii qaba garuu warra minaamin ta'e likiskisii sammuun isaanii furree ta'e kanaan kan ka'e warra gaarii Oromoo ta'anii wannoo jedhan jechuudha seera fi safuu Oromoo beekan jibbaa jirran ani mataa kiyyaan dhiira Oromoo jibbaan jira amma kun wannan argu kan maaliif likiskisiitu baay'ate qaba likiskisi maal dubartii takkaatoo ishii barbaadde hoshii jaalatte karaa safuuti warra ishiitti jaarsa ergiti fuudhi maal gochuu wannoo irraa fuuta footoo naa ergi footoo harma keetii footoo maalii keetii jetta maal irraa fe wannoo jetta shin kan dubartii biraatiin adda qabdi moo jarana maaltu nutti deemaa jira lakki maaltu nutti deemaa jira siyaasa fi jaalala walitti fidina gaafa sinitti ka'e Oromoo biyyatti laal biyya keessatti Oromoon caawwannate isaatiin eenyummaa isaatiin falmachaa jiru warri sin biyya baatan kun jechuudha biyya Arabaa keessa horii eegdanii re'ee eegdanii to'ee arabni mataarraa gadi sin dabaddabaate jechuun kun sini kan safuu cabsaa jiru dhugaan sin jedha qeerroon biyya ammaa wattaaddara fuuldura dhaabbatee eenyummaa isaatiin nama falmachaa jiru sini minaamin ta'e aan ta'e guyyaa 24 hojiin qabdanii sooshaal miidiyaa laalaa ooltanii minaamina laalaa ooltanii dubartii bira deemtanii minaamina naa ergaa jettanii sini warri likiskisi sare majammaraa bilisoomsi majammaraa ati dubartii maal akka ta'e beek dubartii jaalala gaafachuu shiiti jechuudha dubartii maqaa balleessuu kee dura si maqaan kee si fedhe si du'aan footoo dubartii kan sooshaal miidiyaa irratti gadhiiste kan wannoo jettee miti kan ergite odoon ta'in kan ergisiise sareen eenyummaa isaan beeyne sareen maal akka ta'e jaalalli maal akka ta'e hin beeyne harreen dhugaan sin jedha kan akka kun wannoo godhu kana kan footoo dubartii minaamina godhu kan harree malee dubartiin isaan maltu dhiifa manaa godhaani kana dubbachuu kiyyaan na of galtaa wanda kanaa kun na keessaan ergamu garuu aara guddaa waan hin qabuufan garuu yeroo hunda jechuun sammuu ila ijoollee dubartii Oromoo jechuudha baay'ina isaanii taasisan karaa keessaan hin dubbisan jechuudha warri biyya Arabaa jiru aranuu saalfanni maal jennee dubbanna samuuna kaarotii wannoo ittan kana niitii kaarotii tokko gadi baastanii jechuudha rabbiin lafarraa sinaa balleessu warra kana gootan kun rabbiin Oromoo keessaa sinaa baasu rabbiin indoo sin Oromoon godhiniiti rabbiin qilee sinaa buusu warra kana godhaa jirtan kun maqaa keessan kan ka'e ijoolleen wannoodha karaa keessaa meeqannatti maqaan nu badee maaloo dubartiin Oromoo dubartii safuu beektu yoo uffattullee uffannaa shi qullaallee deemtu dubartiin Oromoo koo injirtuun biyya Itoophiyaa keessa kan akka dubartii Oromoo qulqulluun kan akka dubartii Oromoon safuu seera beektu injirtu garuu dhiirota likiskisii saree sammuun isaanii furrii ta'e isaan intan ka'e maqaan keenya dubadaa jira dhugaa haasa'uudhaaf jechuudha
maqaa keenya nu balleessaa jirtan maqaan keessa rabbi sina lafarraa sina fixu warri dubartii minaamina naa ergaa jettaniin kun jechuudha dhugaa inna gaafa sinitti ka'e immoo oromoo biyyatti falmachaa jiru eenyummaa isaatiin dubartii shawaa kunoo kana maal beekti social media irratti baatee tooyi minaamina ergitee kana godhuu malee jettan sinitti ka'e immoo gaafa gandummaadhaan nu qooduu barbaadan dubartiin arisii kana jetti maatti beebi ati arisii beektaa eenyu akka ta'e hin beektu ati kan beektu nyaattee rafee dhuguu bichaadhaan nyaadhuti rafii dhuginurra hin beektu uummata oromoo eessatti beekna sin beeknu nuyi eessatti beekna gaafa sitti beekna dubartiin wallaggaa ka eessa beekta wallagga beektaati hin beektu hin beektu garaa kee bichaadhaati rakkoo guddaa nutti fidaanita warri dhiira oromoo taatanii warri dubartii minaamina gaafate of kabaja dhuga of kabaja gaafa of kabajan namni sin kabaja jechuudha amma nanachi dhuga haasa'uudhaaf walitti deebina jechuudha gaafa sin akkatti gadi baastanii haamilee keenya nu cabsuudha wanno jettan no haamileen keenya nu cabu garagarree sin laaluun barbaadnu woo barbaachisaa ta'e illee jechuudha sin saree taatan saree wajjin maal wanno jenna nama ta'e wajjin inni oolla jechuudha inna kana ammas jechuudha ammas wanni nan dubbachuu barbaadu jimma ta'e shawaa ta'e arisii ta'e wallagga ta'e kan feete ta'e gaafa dubartii oromoo suura shii gadi kaaste oromoo hundatti xarrafame jechuudha oromoo biyyatti safuu beeku namaa fi miti horiidhaaf safuu qabu san horiin oromoo biratti kabaja qaba beekta kana saree kana beekta gaafa san oromoo sabni bal'aa kun maqaa minaamina keessaniin kana arrabsamaa jira jechuudha sinigale haadholiin teenya jechuudha haati oromoo jagnaa dhantee jagnaa taate sun maqaa furrii likiskisi harree kan warra social media irra jirtan kanaan kan ka'e badaa jira jechuudha deemi mee suura laali wanno jechuudha haati oromoo akkatti eenyummaa ishiitti falmatu qeerroo wajjin gadi baatee ta'e beekta kana hin beektu gaafa dubartii takka xiqqeessiti haadha kee xiqqeessiti boruu kan ati arra gootu kun obboleetti tee bira dhaqa si galee beekta kana hin beektanii adara maaloo dhiirri keenya adara maaloo akkanan godhina gandummaa gaafa way dubartiin takka jimma keessaa way raawwannoo ittanii poosti gootanii dubartii jimmaa kana beektettan gandummaadhaan oromoo qoodaa jirtan nurratti garbummaa dabalaa jirtan wanni isin godhaa jirtan kun kanuma wanna nu gootan hin qabdani maquma keessan maquma dhiira keenyaa malee dubartii oromooti miti oromoon oggaa 150 kan garbaayee jechuudha gaafa sitti gadi qaalaa nutti fiddan gaafa sitti kale kan sin ajeju niitii teessanii dubartiin amaara si fuuteet mataarraa gadi sin gobaa caammadhaan wanno sin jechaa to'i kan godhi ettanii uummata oromoo ajjeestan gadi baatanii jechuudha kana maal qabdan wanno qabdani mooyaan keessan kana likiskisoota saroota mooyaan keessan kana karuma sunuma dadhabne dhiira oromoo hundan jedhu na of galcha warri wanno taatan jechuudha safuu oromoo beektanii oromummaa keessan qabattanii to'ii jirtan sinin galchu warra likiskisii kinu akka tisiisaa jechuudha bakka hundatti wanno hin jenne tisiisa beektanii bakka hunda jirti bakka qoshaashaan jiru sin jirti bakka waan baazin jetteetuma tisiisa jechuudha warri akkanaa kun inna maqaa keenya nu balleessa jirtanii maqaan oromootis karaa kanaan tan ka'e badaa jira of eeggannoo godha isni jechuu barbaada warra dubartoota keenyas immoo dhaamsan qaba dubartoota oromootiif jechuudha akka wannaati akka gandaatti tudon ta'in arra zaharaan jechuun dubartiin maafi isaa gootu karaa ishiin itti wannoo ittiin jechuudha karaa ishiidhaaf akka karaa kanaan oromoon tan hoo deeme kan baasu garbummaa jalaa bahu kan bahu jettee nama falmachaa jiru adda godhu namni ko gisee social media kanarratti gadi ba'ee dubbatu ko zim jedheeti miti itti toleeti miti garuu sa'aatii isaatirraa riba isaatirraa waa baay'ee dhiiseti waa'ee oromoo kana kan hojjetu jechuudha mucayyoo tana hundi keenya bira dhaabbachuu qabna si jirra jechuu ni qabna oduma gootewu namni hin tasaasa kan jaalala caalu hin jiru maal jetti beektanii amaarri maal jetti beektanii fiqir ka higgi balaa inoo jetti daangaan qabu jaalalli namni jaalatee tokko wanna jaalalli sun nama godhun beekanii hoo gaafatan hin godhani ittiin laalinaan talatan oduma gootee jechuudha ani waan hin beekne tokko keessa seenetu soba dhugaadha jechuu hin danda'u garuu oduma gooteewu namni jaalate hin godha nama jaalatuuf jechuudha waan ishii gaafateef wanna taane ishii keessa feesisee mucayyoon tun godhuu hin dandeechi yoo gooteellee wanta akkana nama goosisuu miti kan balleessaa guddaan eenyu nama suura ishii gadi gadhiise sarootan warri dubartummaa fi siyaasa adda baafateen beeyni warra likiskisii jechuudha
warra isaantu akkana godhe malee wannoo miti bira dhaabbadhaa zahaaranis immoo obboleettii yoona dhageeche homaa miti jabaadhu kuni duubatti sin deebisin maal barbaadan isaan social media irraa si balleessuu barbaadan kanaafi waan feete haa jettu ati duubatti wannoo jedhi dubartiin Oromoo mooyyuu warri baay'een ofii keessanii wannoo jechaa jirtantu jira jechuun baay'ee sinitti dhagaame baay'ee gadditaniitu jira homaa miti jabaadhaa sinitti dhagaame minnaa'ii of eeggannoo godhaa isinii jechuu barbaada jechuudha kana biratti darbee gara dubartii Oromoo tan darba dubartiin Oromoo dhiirri tokko dhufee to'ee wannan taane hoosi gaafate in arginiif namni si kabaja qaba dhiirri dhuguma si fuudhu barbaadu wanta kana si gaafatu wanta kana si gaafatu dhiirri karaa keessaa si dhufee birrii si gaafate gaafa san bilooki kenniif jaalalli birriidhaan hin jijjiiramu hoota illee jechuudha hoota illee akkuma safuu akkuma seeraatti illee hoo deemne malee dhiirri dubartiidhaa godha malee dubartiin dhiiraa wayii hin gootu ati maali birrii ofirratti dabartaa birriidhaan of gurgurtaa maaltu si hanqate miidhagina taanaan hundumtuu karaa isaatiin waa inni miidhagaa godhee tuume nama hundumtuu miidhagaadha namni lafa kanarratti miidhagne hin jiru bakka ofitti amane namni dubartiin takka wannoo uffata ishii miidhagsitee gaafa of eegde miidhagduu nama ishee ga'uun jirus inde eenyu gadi jirtaati kan dhiirri birrii si gaafatee birrii ergituuf namni dhiira tokko immoo si jaalate maalitti si godha maalitti godhaa wanna kabajame jechuudha kabajame wannoodha miti waa inni gizeen huumu shaffaneen nu huume jechuudha wanna san odoo si fuudhin gaafa si fuudhe hoo bira hoo jiraatte malee maal gochuu footoo kaastee ergita maal gochuu viidiyoo bantaafis kun karaa amantii taana karaa kiristinnaa taana kiristinnaanis ineeyyamu kan ineeyyamu haatiyaatidha jechuudha karaa musliminaa taanaan dubartiin muslimaa shaffanattee mataa ishiillee mul'istu harma ishiiti wanna biraa ishee mul'istu miti yakti maal taate hin baraatte moote of eegi nam dhiirri tokko karaa keessa gizee sitti dhufu sammuu kee hunda laphee kee hunda hin kenniniif maal gochuu laphee kee hunda hin jaalatta of eeggannoo godhe oo jaalalli baay'ee si qabu karaa isa ittiin raafattu godhu hojjedhu social media laal YouTube sini drama adda laal filmi adda laal ta'ichituma isuma yaadin gaafa inni wanta kana si gaafate nama san kan heerumtu miti galaali dhiirri suura kee qullaa kee na kaasisin jedhe kan heerumtu miti garagartee isa laalin inni sareedha sammuun qabu sammuun isaa furriitu guutee jira anti yaadu doonteen harreedha inni dubartii doonteen harree deemee hafuudhu dhuga harree hafuudhu harreetti sammalee malee dubartiin isa martu dubartiin kabaja sinigale kabajamtuudha dubartiin jechuudha Oromoon ani akka booliin keena guddisetti warri baadiyyaa jiru warri hin baranne sun jechuudha warri haati fi abbaan kee warri barate miti baafinsi soo ani garuu kan beeku gaafan ani lagacee gaafan ani xiqqatu ta'e fuuldura lagan ce'an dubartiin waan naltun beekani mootummaa dhalti mangistiin gusa dhalti jedha amma kabajaa qaba Oromoon dubartiidha jechuudha sinigale inna gaafa inni kan si gaafate deesi kabaja dubartiin qabu inni harreedha namaa miti inni horeedha namni ko kan namaan adde kan horiidhaan adda booko waan yaaduufi miti horiin yaadu miti hin beektan kuni garuu horiidhaan adda baane gaafa inni waysi gaafate gaafa inni suura kee qullaa ka'eetuun ergisiin jedhe inni horiidha namaa miti inni harree deemee hafuudhu maatti si godha ati harreen harruma fuudha maal godha namarraa namni kanas hin jechu bar jabaat hin kennin birrii kee immoo dubartiin dhiiraa birrii hin kennitu dhiiratu dubartiidha birrii kenna malee si galee dhiirri tokko kan isa gwaaddanyaa godhachuu dandeechu gaafa inni of danda'e gaafa inni si bulchuu danda'e ati isan bulchitu ofii keetii gaafa odoon heerumin dura qabeenya kee qabaadhu of bulchuu danda'e garuu dhiirri sun immoo wanna ittiin si bulchu yoo dhaltellee wanna ittiin daa'ima isaa bulchu qabaachuu qaba durriyyee lamaan goota nama xaarratee nama boru nama ta'uu barbaadu bira deem maatti goota nama caatiin mataa zooree fi nama wannoodhaan maanni kaatikalaa dhugeetu sa'aatii 24 mana araqeeti bahuun barbaanne maatti goota maal gochuu birrii kee ergita in arginiif warri biyya arabaa jirtan dubartiin biyya arabaa jirtan samarraan dhaggeeffadha biyya arabaa nam dhiirri jechuudha dhiirri deemiti biyya arabaa hojjedhu siin jedhe dhirsa siin ta'u maaliif si gurgureetu birrii sirraa nyaachuu barbaada dhiirri dubartiidha maal gochuu qaba dubartiin mana teechee dhiirri hojjechuu qaba yoo biyya bahullee barbaade eenyu biyya bahu qaba jechuudha inni hojjetee faamilii bulchuu qaba jechuudha
هوي سنتان أتي بيجي عربات أكتي ساعتي دقدمي أفر ما دامي سرتي أكنت سي أشكرك كرتي أكنا ما تدونتين أكوريتي سلالتي سي وجسيستي نموكن كنن بريكي بريسوني بري إيجا كيتي قوما إيجا كيتي برين بيجي عرباتي أف قوما إيجا كيتي أموري كيتي فتة يرو كيتي فتة أكنا ما قدي باتي ونونج أكنا ما قدي باتي توي انتزنانات نما قدي تاتي بريسن فتة مال قوتشود إيراير جيتا مال إيراير جيتا مال yoo akkautin qabadde haati ti hanyaatu haati ti sidalte jiya sagal garaatti si baatte obboleessi kee hanyaatu nama ta'a gaafa obboleessi kee nama ta'e gaafa kufte obboleessi kee si kaasa maal godhettaan dhiira gandaatiin maal godhettaan dhiira social media irratti beektu nama hin beekne kan birrii kennitee gadi baatee fo social media irratti birrii konarraa nyaatee narraa fudhadheetti gadi baatee boochu maaltu si boochise ofii keetii gootee moo maal si hagoonu nuyi ofii keetii moo kan warri mooyyuu minaamina na ergettan kunis hin ergina namni hindo gorgora ani namni hindo gorgoru njeru jaalalli waan nama goon hin qabnu waan hunda nama godha waa baay'ee nama godha jaalalli garuu jechu jaalalli hooka wanno je ofeeg gannoo godi ofeeg dhiira tokko dhiiran beeyne tokko jaalala keessa seenin yeroo hunda sa'aatii 24 gurra keetirra godhatte isumoo haasofte isumoo yaadde of course jaalala keessa hin seenta isarra qottobami inde ati biyya arabaa jirtu ta'e inni kan Itoophiyaa jiru hote kan isa hin arganne hote of eegganno wali nama erganne nama ijaan argitee tooyu jaalala keessi fixachiisuu hin dandeenye akkam jaalatta of eegi sa'aatii tokko guyyaa keessatti gizee tokko dubbis sa'aatii gizee raftus gizee kaatus isuma haasoftu taa'e maaliif hin maraanne hin maraatta ስለዚህ of eegganno wali kanati godhaa jirtu kun immoo dubartii Oromoo irri karaa garagaree karaa deemni maqaan keenya nu badaa jira yakti maqaan nu balleessinatis sa'aatii 24 wannoo dhiira haasaan olin waan baay'ee nama barsiisu jira ituu birra deeme waa baay'ee baratta oo barachuu barbaadde oo internetii qabaatte dhugaan siin jedha biyya hambaa keessatti waa baay'ee baruu hin dandeecha waa'ee adda addaa waa baay'ee jechuudha akkatti nyaata wannoo itti akkatti qulqullina kee eegdu si barsiisa YouTube'n deemiti OMN nin jira sabni kee maal akka keessa jiru si barsiisa dhiira wajjin sa'aatii 24 dhiira haasofte wanna argattu hin qabdu inni sobeeti si jaaladde si duufinde akkana naatay oo si jaalate jaarsa kee warra kititti jaarsa erguuto si afuud nagaan jechuudha si danda'ee jechuudha oo birriin qabanne dhiirri tokko oo hojiin qabanne namtichi of hin dandeenye maalirraa fuuta maaliif birrii kennitaaf inni of hin dandeenye dhiirri kan beenu nuyi kan of danda'ee dura of tolchee dura mana ijaarratee achumarraan garaniititti deema dhiirri amma mooyyuu harreen jechuudha harreen eenyummaan qabne kun eenyummaan qabu Zaharaan waan Dr. Abiy deeggarneefu waan biltsiginnaan deeggarneefu Zahara akkana goote taanan anati goote waa'ee siyaasati miti waa'ee Oromoo maqaa balleessu waa'ee haadha Oromoo maqaa balleessu kan goote jechuudha kuni wanno walitti dhufu kuni siyaasa walitti dhufu jechuudha wanno siyaasa walitti dhufu garuu kan godhame maalinni jechuudha kan godhame maalinni jechuudha hamilee dubartii Oromoo balleessu maqaa balleessu jechuudha dubartuma Oromoo tana jechuudha xawwaa tana jechuudha dubartuma Oromoo yoo deemtu akkatti wanno jettu beeta deemame Addis Ababa keessa wanno jedhame sabaattenyaa mana kan jedhasu mee dubartii Oromoo barbaadanaa fida sharmutaan jirtu dubartiin Oromoo jirtu be nafashi kan gurgurtee bultu jirti dubartiin Oromoo jirtu mee biyya Arabaa keessatti jechuudha dubartiin nafxenyaa akka gizee 99 heerumtee 9 hiitu dubartiin Oromoo kanan gootu amma garuu kan nutti fidaa jiru harree eenyummaan qab eenyummaa isaa hin beeyin siyaasa fi jaalala kan addaan hin baafanne harree maqaa isaatiin maqaan keenya badaa jira maqaa isaatiin kan ka'e jechuudha inna of eeggannoo godhi nama jaalatu nama wajjin ooltu eenyu akka ta'e beeki nama odoon beekne jettee jaalala keesseen seeniin wanni godhamu baay'ee namni kan laalu baay'ee baradhu social media irraa waan baay'ee itti fayyadamta tidaariidha taanan immoo asitti jechuudha wanni jechuu barbaada dubartiin takka biyya Arabaa jirru yeroo baay'ee heerumnee ijoollee qabaachuu feena yeroo baay'ee hojjenne naaf gala wanti kun jechuudha waan anis keessa jiru jechuudha garuu heeruma staanan hawajjin tanan tidaarii waaqatu namaa kennu kanatti amanii waaqatu namaa kenna isa sana waaqa kadhadhu
kan muslima taatis du'aa godhi yaa waaqayyo dhiira gaarii naa kenni jedhi waaqayyotti kadhadhu of eegi qulqullina kee eegi kaayyoo kee galmaan ga'e kaayyoo biyyatti baate jechuudha gaafa biyya baatu sim jetteeti miti kan biyya baate warra kee galmaan ga'u obboleessa kee barsiisuudhaaf biyya baate jechuudha dubartiin biyya ala jirtu jechuudha isa san godhi ofii keettis immoo sim jettee warraayis maal jettee kennitee fixxee harka duwwaatti nafin kaayyoo kee galmaan ga'e gaafa ati kaayyoo kee galmaan ga'e jechuudha gaafa ati madamii biratti garadii madamiiti baate gaafa ati suuqii banattee gaafa ati biizinasa adda addaa qabaatte kan akkasii sammuu qabu kan qabaate si barbaada arra garuu gaafa ati kaddaama bara taate kan si barbaadu kan ra'ee fi maalee guzum jedhee tooyi sammuun isaa wannoo jedhe jechuun maal jedhee sittuma furriidhaan guutame kan akkasii si barbaada jechuudha gaafa ati korma taatee of dandeechee wannoo jette kanuma akkasii si barbaada isa waan ta'eef tidaar irratti fokusiin godhin birri sigale birri irratti fokusii godhi akkamittan nama ta'a miknyaatu birri dhabdeeti malee dhiira dhabdeeti miti kan biyya kee baate hundi keenyayyuu ani dhiira dhabdeeti miti kan biyya kee baate birri dhabdeetan ani malee saanti kan dhabdee birriidha kan biyya si baase birriidha iyyummaatu biyya si baase iyyummaa ofirraa dhiqi gaafa san atis kan qabu kan hojii qabu heerumta jechuudha heerumaan jajjarena warri biyya araba gaafa waaqni jedhe hinaaf hingaa gaafa waaqni jedhe ijoollee sin qabaata hin heerumtas wanna gaarii si gaa jechuudha ana akkas gootummoo gaafa of eegde arra social media irratti maqaan kee gaafa si bade kan boru si fuudhu gaafa aarri tokko ka'e maqaatti balleessa akkana turtee miti asi jira si arrabsa jechuudha gaafa hamuleen kee si tuqama jechuudha si gale isa waan ta'eefu of eeggannoo godhi kanarra social media irratti maqaan kee si bade boru gaafa heerumtee waan family kee wannoo jedhatte gaafas ittiin si arrabsa jechuudha boru mooyyu wanni googil irratti mooyyu wannoo jedhe bare aadii godhame hin badu ijoolleen teetillee gaafa ati ijoollee qabaate ijoolleen teetillee haati tiyya tana turte jedha siifi miti jechuudha isa waan ta'eefu of eeggannoo guddaa godhi isin jettee tooyi hin jaalatinii isin jedha nan dhiirri mooyyuu akka dhumarrattis irra deddeebi'ee kanan sitti immoo barbaadu dubartii Oromoo biyya Arabaa jirtu jechuudha biyyuma Arabaa kanatu xaaxaa nutti fidaa jira jechuudha kan dhiirris kan akkana minaamina godhaa jiru kun dhiira biyya Arabaa jiru jechuudha kun waan doofa odoon baratiin biyya isaati ba'ee jiraatu maayyimi harree yaa fuudhu maal dubartii fuudhaa miti godhi isaan xaaxaa nurratti fidaa jiru kan immoo ummata Oromootis arrabsiisaa jiru warra biyya Arabaa jiru kana jechuudha sa'aatii 24 internet irratti dhiira haasaa oolanii sammuun isaanii isa wajjin deema isa argachuu malee wanna biraa argachuu feetu oo birrii jedheen birrii hin kenniteefi koottu astaayii hodheen hin taati hojii kee dhiisi koottu nu wajjin jiraadhu hin deemti kinu akkuma riimootiidhaan jechuudha kun beektanii televiziyoonii amma riimootiidhaan akkatti tuqxe hin cuftaa hoobantees hin bante jechuudha isaanii kan akkana ta'aa jiru jechuudha jaalalaan jedheetu walitti taphachaa jiru jechuudha na waa baay'ee seenaa baay'ee sirriitti haasa'uu nan danda'u doon haasa'e jechuudha waa'uma jaalala ijoollee biyya Arabaa jaalala seenaa isaanii oduu haasofanii karaa dhiira wajjin waa baay'eetti isaanitti mudame kan oggaa jaadirasi birrii erganii fi way godhanii fi gaafa biyya dhaqxe inni dhiirsi heerumee ijoollee qabaa waa baay'ee gaafa sammeetti namatti dhagama asirratti jechuudha dubartii takka maal taasisu fakkaate waa'ee ishee haasa'uu barbaadanna biyya Arabaatti hojjettee Dubaay hojjettee intalli tuni Dubaay keessatti gisee hojjettu wal bara mucaa kana jechuudha birrii kennitee fi maal gootee mana ijaara birrii naa ergedheeni birrii mucaa biyya isheetti sanummoo jechuudha birrii ergitee fi maal jettee gaafa dhaltu mucaan niti qabdu isheen sumuuni birrii qabdu birrii tiraanspoortiitti illee qabdu jechuudha gaafa dhaltu inni wannoo qaba alatti ishii qaxaree tooyi hoteela keessatti jechuudha ani abbaa manaati niitiin qabaani heerumee jiraati turreen jedheen jechuudha wanta akkanaatti nama mudata isa waan ta'eef dhiiran beeyne birriin erginiif dhiiran beeyne wannoon jedhin injaalatiin nama beeyne tokko jechuudha zim jette nama tokko social media irratti hoo barte nan beeka nama badaan akkuma jiru gaariin akka jiru jechuudha gaafa biyyatti gale sin argaa gaafa biyyatti gale waliin dubbannaa wantin ayyariidhaan dubbatee tidaariin ayyariidhaan dubbatee ta'u hin jiru jettee beellama biyyatti qabi gaafa beekte san warra keen kabajaan jaarsa ergee karaa seera fi heera Oromootitti jechuudha akkasitti gaafa si guuttate inni dhirsa keeti jechuudha kan arraa kun immoo diina kee ta'uu hin barbaada ta'uu hin danda'a waan hin beektu namni social media kanarra jiru akkuma fayyaan jiru bashitanyyaatu baay'atan doo social media irra kana jiru bashitanya mahayyimitu baay'atan doo social media kana facebookin kun mahayyimi baay'ata dhugaadhaaf kan doofaa baay'ata kana akka bartanii sin jedhu dubartoonni Oromoo kan jechuu barbaada waan na daawwattaniif baay'ee
iseetan singalateeffadha page kiyya like follow naa godha asirratti ni argattanii kana dura Facebook ni naala cufamee akkuma sin jedhe ilmaan Oromoo hunda keessan baay'een sin jaaladha warri dhiirri Oromoo taanii saafuu Oromoo beektan sinimoon of galcha sin hingalchu warra sammuun isaanii furrii ta'e kanallee nurraa dhoowwa hamilee keessa nu cabsaa jiranii dhiirum hunda dheessa jira jechuudha ani amma dhiira hunda dheessatin jira bakka karaa keessa hoo beektan kanuma durallee namni baay'een nagaa gaafata akkam jirta maali akkam munaamaa badde namuuf illee deebisu jechuudha baay'een sodaadha kan kanarraan tan ka'e jechuudha na ana bichaa miti dubartiin Oromoo baay'een sodaatti jechuudha nama wajjin wal baruu kana barees immoo dubartiin Oromoo akka dubartoota kaanii akka social media irratti baatee hojjettu addaatiin YouTube irratti amma dubartoota Abeshaa ulaaltan baay'ee qaban social media irratti hojjetan jechuudha YouTube irratti waa'ee addaatu hojjetanii Amaarrillee wayoo ta'e sagalee ta'aniif saba isaaniiti jechuudha teenyammoo dubartiin Oromoo odoo lakkooftanii 5 ta'an dhugaa haasa'udha baay'ee xiqqoodha baay'ee miti jechuudha warra kana haamilee cabsanii toy gaadatti galchoo odoon ta'in kan biraatis dubartiin biraatis gadi baatee akkan dubbanne godhoo odoon ta'in haamilee ta'anii fi dubartoonni Oromoo haasaa hin beekani wanna hunda hin beekani gadi baanii toy karaa isaaniitti mul'ateef akka saba isaaniitti illee farmatan wanta adda illee akka godhuu qabna maqaa isaanii balleessuu hin qabnu gaafa dubartiin Oromoo maqaa badde Oromootu maqaa badaa siin jechuu barbaada warri immoo biyya Arabaati jechanii sammuu keessa furrii warri ra'ee taatan jechuudha ra'ee eegdanii sinis ra'ee taatan kunis gaafa dubartiin Oromoo maqaa badde hati teetis bulletin teetis baddi maaliif Oromoo dhaka Oromummaa kana mache ofirraa dhiquu hin dandeenyu dhiiga kawanti kana bakka siyaasan adda baanu abbaan feeyamma biltsiginaa yaadeggaru waan fee yaadeggaru garuu Oromummaa tana walitti qabna waaqa Oromoo adara maqaan balleessanaa isin jechuu barbaada Oromummaa tana ofirraan haqnu walitti qabna maaliif akka wal goona maaliif akkatti maqaa maaliif akkana wal goono hoo siyaasan adda baanu wanta feenen adda baanu amma kana geechisnutti amma kana wal goonutti maaltu nu godhe amma social media irratti maammee president maammee jechuudha waan inni godhe nan beeka wanno jechuudha hawa waan inni godhe nan beeka hawa wallaggaa jechuudha namni Oromoo akkamitti dubartii Oromoo maqaa balleessa ani Oromoo dhafan falmadha jedha dubartii Oromoo maqaa balleessa ishiin Oromoo miti ishi keessa Oromoon hin jiru akkam kunis hin ta'u siyaasan gargar baanus Oromummaa walitti qabna sin jechuun barbaada waan daawwattaniif baay'ee sin jaaladha